Itiyoophiyaan gosoota qorichaa 800 ol bittu keessaa kan oomishtu 100 gadi ta'uun himameera. Waraanni haaraan Gaazaatti jalqabameen lubbuun namoota nagahaa kan dhumanii fi kanneen waraanaan wal qabatee du'an 400 ol gahuun himameera. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp fi Pireezidaantii Putiin bilbilaan waliin dubbachuu ifa godhaniiru. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenya nageenyi keenya kan kabajaa fi kan jaalalaa iddoo jirtanitti isin haa gahu jecha oduu keenya kan galgala har'aatiif isin biraan geenyu jalqabne irraa hanga xumuraatti nu waliin tura. Wixineen labsii yeroo balaa tasaa uumame humnaa ol ta'uu sirna labsii yeroo muddamaa hojiirra oolchuu dandeessisu paarlaamaadhaaf dhiyaate. Itiyoophiyaa keessatti yeroo balaan tasaa uumamee fi to'annoon ala ta'etti sirna labsii yeroo muddamaa diriirsuu fi hojiirra oolchuu kan dandeessisu wixinee labsii hooggansa sodaa balaa har'aa mana maree bakka bu'oota uummataatti dhiyaate irratti mari'atameera. Wixineen labsii yaa'ii idilee mana maree bakka bu'oota uummataa har'a geggeeffame irratti dhiyaate kun wixinee labsii hooggana sodaa balaa Itiyoophiyaa kan jedhamu yoo ta'u sirna labsii yeroo muddamaa diriirsuu fi hojiirra oolchuu bira darbee hojiiwwan murteessoo ta'an kan of keessatti hammatee ta'us ibsameera. Wixinichi hojiilee balaa duraa fi boodaa hooggansa sodaa balaa Itiyoophiyaa bu'aa qabeessa taasisuudhaaf dandeettii keessoo dhaabbilee federaalaa fi naannolee ijaaruudhaaf balaan tasaa yoo uumamee fi humnaa ol ta'ee sirna labsii yeroo atattamaa diriirsuu fi hojiirra oolchuu kan dandeessisu ta'us ibsame. Akkasumas karoora misooma waaraa fi ijaarsa nageenyaa walitti hidhuudhaaf kan dandeessisu ta'uu mana marichaatti ministeerri waamamaa olaanaa mootummaa Tasfaayee Balchikeen himan. Labsicha keessatti dambiiwwan hundeeffamaa mana maree hooggansa sodaa balaa Itiyoophiyaa wal qabatan akkasumas hojii fi gaafatamummaa koomishinichaa dabalatee daandiiwwan biroon hammatamuu eeraniiru. Labsichi labsii hooggansa sodaa balaa Itiyoophiyaa wixinee labsii lakkoofsa 16/2017 ta'uun kan sagalee guutuudhaan koree dhaabbii dhimmoota hariiroo alaa fi nageenyaan dabarfameera. Itiyoophiyaan gosoota qorichaa 800 ol bittu keessaa kan oomishtu 100 gadi ta'uun ibsame. Itiyoophiyaan gosoota qorichaa 800 ol bittu keessaa 100 gadi kan oomishtu ta'uu tajaajilli dhiheessii qorichaa Itiyoophiyaa beeksiseera. Itti aanaan Daayireektara waliigalaa tajaajilichaa obbo Salamoon Nugusee tajaajilichi qoricha biyya keessaa fi biyya alaa irraa bituun akka dhiheessu eeruun qoricha tarree bittaa keessatti qabu keessaa 20% dhiheessaa kan hin qabne ta'uu himaniiru. Itti dabaluunis qorichi 30% dhiheessaa qorichaa tokko qofa kan qaban yommuu ta'u kanneen hafan ammoo dhiheessaa qorichaa fooyyee qabu akka hin taanes dubbataniiru. Itti aanaan daayireektarichaa akka jedhanitti fedhii hawaasaa irratti hundaa'uudhaan qoricha gosa 800 dhaabbilee fayyaa mootummaatiin filatamus garuu Itiyoophiyaa keessatti qoricha dhibbaa gadi kan ta'an akka oomishaman himaniiru. Hanga oomisha qorichaa biyya keessaa oomishamuu dabaluudhaan furmaata tarsiimawaa ta'uu eeruun biyyattii keessatti qoricha oomishuudhaaf investimentii hawwachuun hojii irratti akka bobba'an taasisuun barbaachisaa ta'uu eeruun tajaajilichi hanga mallaqa qoricha bituuf baase wajjin wal bira qabamee yeroo ilaalamu waggoota 4 dura qoodnim qoricha biyya keessaa 20% ol ta'us waggoota 3 darban keessatti garuu 8% gadi bu'uu himaniiru. Erga fooyya'insi taasifamee booda 36% ol guddachuun yeroo ammaa kana ammoo gara 41% ol guddachaa akka jiru ifa godhaniiru. Affaaritti konkolaachiftoonni bajaajii sababa hanqina boba'aan gabaa gurraachaatti liitira tokko birrii 300 bituuf dirqamu himan. Konkolaachiftoonni bajaajii naannoo Affaaritti argaman buufata boba'aa irraa boba'aa argachuu waan hin dandeenyeef gabaa gurraachaatti liitira tokkoof hanga birrii 300 bituuf dirqamaa jiraachuu himaniiru. Bajaajii fi motora saayikiliitii buufata boba'aa irraa waraabbiin akka hin eeyyamamneef kan himan yommuu ta'u konkolaachisaan bajaajii tokko liitira tokko hanga birrii Itiyoophiyaa 300 bitaa akka jiruu fi rakkoo hamaa keessa akka seenanis himamaa jira. Mootummaan Beenishaangul Gumuz fooyya'insa heera mootummaa naannichaa keessatti kaayyoo siyaasaa jiraachuu haale. Fooyya'insi heera mootummaa Beenishaangul Gumuz paartilee siyaasaa naannichaa keessa socho'aniin mormii irratti ka'ee fi mormitoonni to'annoo jala akka oolaniif sababa ta'e kan barbaachiseef hunda hammataa akka ta'uu biiroon haqaa naannichaa ibse. Fooyya'insi heera mootummaa kunis buufata filannoo fi naannoo filannoo waliin wal kan qabatu akka hin taane biirichi kan ibsee fi hoogganaan biiroo haqaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Muhammad Hamid turtii televezyiinii naannichaa waliin taasiseen fooyya'insi heera mootummaa naannichaa kan barbaachiseef gaafii ka'aa ture deebisuuf hunda hammataa gochuuf akka ta'e ibsaniiru. Yaadni fooyya'insaa kun beekaam kaabinee naannichaatiin kan jalqabame ta'uu eeruun bakka paartilee mormituu lama argamanitti marii taasifameen booda sagalee caalmaadhaan akka raggaasifa godhan.
Heera mootummaa fooyya'een lakkoofsi teessoo mana maree naannichaa 100 irraa gara 165tti ol guddachuu kan ibsan yommuu ta'u, kunis fedhii hawaasummaa fi dinagdee hawaasichaa irratti hundaa'uudhaan akka raawwatame cimsanii dubbataniiru. Komiin paartilee mormitootaa irraa ka'u garuu buufata filannoo diiguudhaan akka haaraatti qindeessaa jirtu kan jedhan yommuu ta'u, hoogganichi garuu buufataalee filannoo fi naannoo filannoo waliin wanti wal qabatu akka hin jirre haalaniiru. Heerri mootummaa naannichaa kanaan dura yeroo 2 fooyya'ee akka ture kan yaadachiisan hoogganaan kun yeroo sanatti sagaleen hin turre. Sagaleen amma jiru kun hooggantoota siyaasaa malee fedhii uummataa giddu galeessa kan godhatee miti jedheera. Haaluma kanaan ibsa gama koominikeeshinii mootummaa naannichaatiin baheen paartiin keenya gara jabeessa ergamtuu humna alagaa shororkeessaa jedhamuun akkasumas barreeffama kaayyoo manneen maree sabaa fi sablammootaa itti hundeeffamaniin ala waldhabdee kakaasuu kan maqaa fi kabaja jaarmiyaa keenyaa dargaggoota keenyaaf hundaa miidhu jechuun kaaseera. Ibsichi itti dabaluudhaan hidhaa fi doorsisni hooggantoota dhaabbatichaa irratti raawwatamaa jiru hatattamaan akka dhaabbatuu fi hooggantoonni paartichaa seeraan ala hidhaman hatattamaan akka hiikamanis gaaffii dhiyeesseera. Biiroon koominikeeshinii mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz gama isaaniitiin ibsa deebii bitootessa 6 bara 2025 baaseen hooggantoonni miseensonnii fi deeggartoonni paartii Dimokiraatawaa Booroo tokkummaa fi waliin jireenya uummataa hin jaalanne naannicha walitti bu'iinsa keessa deebisuudhaaf ajandaa isaanii raawwachuu eegalaniiru jechuun kaaseera. Itti dabaluudhaan filannoowwan miidiyaa hawaasummaa yookaan miidiyaa biroo irratti duula geggeessuun murtee tokkollee kan hin jijjiirre ta'uu eeruun mootummaan naannichaa heeraa fi seera kabachiisuudhaaf tarkaanfii seeraa barbaachisaa ta'e fudhachuu irraa duubatti akka hin deebine yaadachiiseera. Gaazatti lakkoofsi namoota har'a du'anii 400 ol caaluun dhagahame. Gaazatti haleellaan Israa'el bifa haaraan dhiyeenya kana guyyaa kaleessaa irraa eegaltee raawwachuu jalqabdeen guyyaa har'aa qofa namoonni 400 ol akka ajjeefaman kan himamu ta'uun ni dhagahama. Haleellaa har'a ganamarraa kaasee Israa'el Gaazatti raawwataa jirtuun namoonni 400 ol du'uu ministeerri fayyaa Gaazaa beeksiseera. Telegiraamii irratti ibsa baaseen namoonni 404 haleellaa Israa'el gaggeessiteen hanga ammaatti du'uu kan beeksise yommuu ta'u, ibsuma wal fakkaatuun fuula waasaappii irratti hanga ammaatti namoonni 413 du'uu isaanii ibseera. Kun ammoo daqiiqaawwan osoo hin taane sakandiiwwan garaagaraa keessatti akka ta'es ibsi telegiraamii fi waasaappii isaanii irratti bahee ni addeessa. Akka ibsa kanaatti namoonni hedduun hanga ammaatti iyyuu Jijjigaa gamoo jalatti kan dabalamanii jiran yommuu ta'u, kunniin yoo achii ba'an hanga duutii isaanii akka ol ka'u sodaa qaban kaasaniiru. Kanneen du'aniin alatti namoonni 660 ol haleellaa Israa'el kanaan miidhaan qaamaa cimaan irra gahu eeraniiru. Israa'el gama isheetiin namoonni butaman hanga lakkifamanitti Israa'el itti fuftee lolti jechuun ministeerri ittisaa Israa'el dubbateera. Lammiileen Israa'el harka Hamaas jiran hanga hin deebinitti Israa'el Gaazaa keessatti haleellaa akka itti fuftu ministeerri ittisaa biyyattii beeksiseera. Ministeerri ittisaa Israa'el kan Israa'el Kaatiz akka jedhanitti Hamaas namoota bute hin deebisu taanaan lolli ammas itti fufa jechuun kaaseera. Namoonni butaman hanga hin deebinetti akkasumas kaayyoo waraana keenyaa hanga galma gahutti Gaazaa keessatti haleellaan itti fufa kan jedhanii fi ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyaahuu kaayyoo lolaa Gaazaa keessatti geggeessaniif dandeettii waraanaa Hamaas dhabamsiisuu fi namoota butaman deebisuu akka ta'e kanaan dura ifa godhaniiru. Kanaafuu akka ibsa kanaan dura kennametti hanga hooggantoonni Hamaas guutumaan guututti dhumanitti waraanichi kan itti fufu ta'uu ibsa godhameera. Haleellaa qilleensarraa Israa'el bifaan haaraadhaan guyyaa kaleessaa galgalaa fi har'aa jalqabdeen namoonni 330 ol ajjeefamuu kanaan dura yoo gabaafamu hanga ammaatti garuu 413 gahuunis ibsameera. Israa'el jiraattonni Gaazaa qe'ee irraa akka baqatan yeroo ammaa kana cimsitee ergaa dabarsaa jirti. Israa'el haleellaa Gaazaa irratti banuu hordofee jiraattonni qe'ee isaanii irraa akka baqatan ajaja kan dabarsite yommuu ta'u, humni waraanaa Israa'el haleellaa Hamaas irratti geggeessu cimsee akka itti fufu beeksisuun namoonni bakka kanaa akka baqataniifis ajaja cimaa kenneera. Bakkeewwan haleellaadhaaf adda baafaman ibsuudhaan namoonni iddoo gara qubsumaa lixa magaalaa Gaazaatti argamuu fi kaampii baqattootaa Khan Yuunisitti hatattamaadhaan akka deebi'anis ajajeera. Haleellaa kanaan namoonni hedduun akka madaahanii fi namoonni dhibbaan lakkaa'aman ammoo lubbuu isaanii akka dhabanis ifa godhameera. Tiraamp Putiin waliin osoo hin mari'atin dura qabxiilee hedduu irratti waliigaluu ibseera. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waliigalee nagahaa Yukureen irratti gita isaanii Raashaa Vilaadimeer Putiin waliin bilbilaan ni taasisu jedhamee eegamaa ture. Garuu isaan dura qabxiilee hedduu irratti waliigaltee irra gahuu isaanii Tiraamp dubbate.
Tiraamp kibxataa har'aa ganama Putiin waliin akka mari'atan miidiyaa hawaasaa isaanii Tiruuz irratti kan barreesse yommuu ta'u, pirezidaantichi itti dabaluudhaan qaamni waliigaltee irratti hojjetamuu qabaatamaan hedduudha jechuunis kaaheera. Torban mara gama lamaaniyyuu loltoonni gara 2,500 ta'an ni du'u. Kanaafuu ammuma xumuramuu qaba. Mariin bilbilaan Putiin waliin taasifamus baay'ee hawwii guddaadhaan eegamaa jira jechuudhaan ni kaafama. Doonaald Tiraamp kanaan dura ammoo gaazexeessitootaan waliigaltee nagahaa irratti dhukaasa dhaabuu irraa akka gahuum nagaha buusuu yoo danda'ameef ni ilaalla jechuudhaan bifa shakkiitiinis kaaheera. Pirezidaantiin Yukureen Volodimir Zelenskiin haasaa wiixata taasisaniin waraanicha dheeresseera jechuudhaan Putiiniin himatan. Yaadrimeen kun yeroo dheeraa dura hojiirra oolfamuu danda'a ture kan jedhan yommuu ta'utti dabaluun waraanicha keessatti tokkoon guyyaatti jireenya namaatiin kan gaaga'amaa jiru ta'uu himeera. Gama bulchiinsa Doonaald Tiraampiin hanga ammaatti marii dhukaasa dhaabuu irratti sadarkaa maal irraa akka argamu odeeffannoo wal fakkaataan kan hin jirreef Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Maarko Ruubiyoo jiddatti erga aangawoota Yukureen waliin wal arganii booda akka dubbatanitti marichi walitti qabamuudhaan adeemsi marii maal fakkaachuu akka qabaatu irratti kan taasifame malee qabxiidhaan kan gaggeeffame mitis jedheera. Mooskoo keessatti guyyaa kamisaa Putiin waliin kan wal argan yommuu ta'u, Yuunaayitid Isteet Stiiv Wiitkoof gama isaaniitiin dhimmicha irratti odeeffannoo muraasa kennaniiru. Gama biraatiin Ingilizii fi Faransaay Putiin Yukureen waliin waliigaltee nagahaa irra gahuu kan barbaadan ta'uuf dhiisuu akka mirkaneessaniif akeekkachiisaniiru. Pirezidaantiin Faransaay Imaanuweel Maakiroon Zelenskiin waliigaltee dhukaasa dhaabuu irra gahuudhaaf waliigalteedhaaf kutannoo agarsiisan dinqisiifachuudhaan Raashiyaanis haaluma wal fakkaatuun tarkaanfii kana fakkaatu fudhachuu qabdi jechuun ergaa kana fakkaatu dhaamaniiru. Oduu biraatiin xiyyaarsameen dhaabbata Elon Musk qorattoota hawaa keessatti danqaman deebisuuf gara hawaatti ergamte. Qorattoota hawaa 2 baatii 9 dura darban yeroo ammaa kana garuu torbaan tokko keessatti deebi'uudhaaf karoorsanii naasaa irraa gara hawaatti imalanii turan. Garuu buufata qorannoo hawaa idil-addunyaatti ergamanii booda achitti danqamanii baatii 9f kan hafan yommuu ta'u, yeroo ammaa kana ammoo guyyaa 2 keessatti akka deebi'an eegamaa jira. Xiyyaarri hawaa SpaceX jedhamtu qorattoota hawaa 2 Wiiliyaamii fi Baach Wiilmoor jedhaman waxabajjii bara 2024 fe'attee gara samiitti qajeelte. Qorattoonni baatii 9f hawaa keessatti danqamanii turan imala gara lafaatti taasisuu akka jalqabanis kan dhagahame yommuu ta'u, xiyyaarri samii Boeing rakkoo teeknikaa isa mudateen yeroo ammaa kana xiyyaarota Elon Musk oomishaniin gara biyyaatti deebi'uudhaaf karoorfamuu isaanii dhagahameera. Kunis guyyaa har'aa irraa akka jalqabamus odeeffannoon garaagaraa kan bahaa jiru ni agarsiisu. Kabajamtootaa fi